Harka fuunee hordoftoonniif daawwattoonni keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jecha kun qophii agartuu showti. Agartuu showni bifa haaraatiin karaa YouTube chaanaalii Jiruu Multimedia isinii qabannee dhufaa jirra. Qophii kana qopheessuun kan isin biraan ga'u an Caalaa Bareechaati. Hamma dhumaattiin waliin turan affeerraa keenya kabajaati. Akkasumallee YouTube channel kanaaf haaraa kan taatan subscribe, like, share gochuudhaan akka nu bira dhaabbattan akka nu jajjabeessitan kabajaan isin gaafan. Baacaan jedhama. Eshi ati maqaan kee? Sanyiin jedhama. Lalisaa Balaayin jedhama. Okay, maqaan koo Misgaanuu jedhama. Eshi gaaffii wayiin sin gaafadha. Gaaffii kana hunda yoo deebistanii badhaafamaa taatu. Gaaffii walii galaadha, mammaaksa qaba, hibboo qaba, akkasuma gaaffii sammuu qaba. Gaaffii kana hunda yoo deebistanii badhaafamaa taatu jechuudha. Gaaffii sammuu isaaf keessaa Gaaffii tokkoffaan mammaaksadha. Mammaaksa bakka duwwaa guutu. Gaaffii tokkoffaan akkas jedha. Xiiqiif mucaa bakka duwwaatu garaa nama buusa. yeroo natti fakkaata. Maalitti? Yerootu garaa nama buusa. Hin arganne yaali? Dhiiratu garaa nama buusa. Xiiqiif mucaa bakka duwwaatu garaa nama buusa. Xiiqiif mucaa bakka duwwaatu garaa nama buusa. Abbaatu garaa nama buusa jedhee yaadan. Yaali? Xiiqiif mucaa bakka duwwaatu garaa nama buusa. Sanuma dheenja yaadan akka kooti. Kun yaada koodha garuu. Xiiqiif mucaa bakka duwwaatu garaa nama buusa. Xiiqii fi dhiira. Dhiiratu garaa nama buusa. Argatteetta? Uleef bakka duwwaan gabaabduu wayya. Durba. Laikiin arganne. Dabareedhaan sin gaafadha. Uleef bakka duwwaan gabaabduu wayya. Ulee fi haasaan bakka duwwaa gabaabduu wayya. Eeno. Ulee fi dubbiin dubbatamu. Dubbiin. Uleef dubbiin gabaabduu wayya. Uleef bakka duwwaan gabaabduu wayya. Maal gaaffii kee godhe? Uleef bakka duwwaa gabaabduu wayya. Uleef bakka duwwaa gabaabduu wayya. Uleef maqaan gabaabduu wayyaadha? Yaali? Uleef bakka duwwaa gabaabduu wayya. Uleef bakka duwwaan gabaabduu wayya. Uleef haadha manaadha. Yaali? Uleefi bakka duwwaan gabaabduu wayya. Uleef bakka duwwaan gabaabduu wayya. Uleefi maqaa. Lakkii maqaa miti. Okay, carraa kan biraa. Uleef bakka duwwaan gabaabduu wayya. Bakka gaaffii kan dandeenyerra naa ta'e. Simbirroo tokkotu simbirroota mukarra jiraniini simbirroota dhibbaa jetteen. Simbirroonni sun immoo siin dabalannee walakkaa keenya dabalannee dhibba guunnaa jedhaniin. Simbirroonni mukarra jiran meeqa ta'u? 49. Hin arganne. 35 natti fakkaata. Hin arganne yaala. Jechuun 49 gaafa ta'u isheen tokko achi jirti. Walakkaa warra achirra jiranii dabalatanii. Walakkaa keenya dabalannee siin dabalannee dhibba guunnaa. Simbirroonni mukarra jiran meeqa ta'u? Simbirroonni mukarra jiran 48 ta'u. 48 hin arganne. 40. Wantichi taa'imii gaafata ture walla. Simbirroo tokkotu warra mukarra jiraniini sintu dhibba jettee boonitu dhibba jettee. Simbirroota dhibbaa jetteen. Simbirroonni mukarra jiran sun immoo walakkaa keenya dabalannee siin dabalannee dhibba guunnaatti. Simbirroonni sun meeqa ta'u? Simbirroonni sun meeqa ta'u? 49. Yaali? Walakkaa keenya dabalannee walakkaan isaanii 5 ta'u. Isheen tokko 51 waniin isaan sun immoo 49 ta'u yeroo kana dhibban ta'aniire. Yaali? Walakkaa dabalannee siin dabalannee dhibba. Walakkaa keenya dabalannee siin dabalannee dhibba guunna. Simbirroonni sun meeqa ta'u? Walakkaa keenya dabalannee akkasii 51.
walakkaa dhibba jetteen mitiire walakkaan dhibba 50 isaaniin gaafa dabalatu ishee tokko sana wajjin 51 ta'uu jechuudha isaa. Alright. Hin arganne simbirroo tokkotu simbirroota mukarra jiraniini simbirroota dhibbaa jette. Simbirroonni warri mukarra jiran sun immoo walakkaa keenya dabalannee siin dabalannee dhibba guunnaa jette. Simbirroonni mukarra jiran sun meeqa? Siin dabalannee walakkaa kee dabalannee dhibba guunnaa. Siin dabalannee walakkaa keenya dabalannee dhibba guunnaa. Simbirroonni mukarra jiran meeqa ta'u? Simbirroonni mukarra jiranii 66 walakkaan isaanii 33 dha. 33 gaafatti daballu 99 ta'u tokkotti dabala. Akka ajaa'ibaatti argattee jirta. Gaaffii inni taanu hibboodha. Ari'anii hin qabanii utaalanii hin dhaaban. Yeroodha. Hin arganne. Steera deebi. Ari'anii hin qabanii utaalanii hin dhaaban. Saamiidha. Hin arganne. Yaala. Ari'anii hin qaban utaalanii hin dhaaban. Ari'anii hin qabanii utaalanii hin dhaaban. Waaw gaargidduudha. Gaadidduu akka ajaa'ibaatti argateera. Ari'anii hin qabanii utaalanii hin dhaaban. Eeyyee. Gaadidduu. Gaadidduu argatteetta. Tafkiidha. Yaali. Ari'anii hin qabanii. Ari'anii hin qabanii utaalanii hin dhaaban. Qilleensa. Yaali. Ari'anii hin qabanii utaalanii. Yaada. Lakkii hin arganne. Ammasii hibboodha. Bixxillee lamaan tabbatti hirkatte. Bixxilleen lamaan tabbatti hirkatte. Bixxilleen lamaan tabbatti hirkatte. Isheen yaalaadha. Bixxilleen lamaan isaan sitti himamoo? Bixxilleen lamaan tabbatti hirkatte. Hibboodha jechuudha. Bixxillee lamaan tabbatti. Waaw harma. Maalette? Harma. Hin arganne. Isa gaafachuu qabda jettee. Okay. Arraba. Lakkii arraba miti. Bixxillee lamaan. Bixxillee lamaan tabbatti hirkatte. Bixxillee lamaan tabbatti hirkatte. Isheen kun Gaaffii biroo qabaatti. Isheen kun gaaffii xumuraadha. Ta'ee aadaa deebisa. bixxillee lamaan tabbatti hirkatte. Gurra. Gurra. Gurra akka ajaa'ibaatti argateera. Bixxillee lamaan tabbatti hirkatte. Eeyyee. Ija. Yaala. Gurra gurra. Gurra. Ammas hibboodha. Bixxillee lamaan tabbatti hirkatte. Gurra. Gurra akka ajaa'ibaatti argattee jirta. Qophii keenya kan daawwachaa turtanii kana fakkaata ture. Qophii keenyarraa akka irraa barattan akkasumallee akka itti bohaartan abdii guddaa qabna. Kana booda torbaniin qophii babbareedaa kana fakkaatu isiniin qabannee dhufna. Yaadaaf qeeqa qabdan koomentii jala akka nuus keessan kabajaan isin gaafanna. Nama torbanii nu haa taasisuu nagaan nu tura.